Biyya hattuun huruu dhiibee deemu keessatti hojjedhee of jiraachisuun koo akkamittiin saalfii ta'a? Harmee, homaa wanta harka koo irratti hin jiru. Uffatan uffadhee jiruu fi boorsaa malee. Garuu isa xumuraafaan sitti himaa jiraan dhagaye. Hojichi nama rakkatis hin fakkaatu. Afachuu? Dhuguma akka ishiin summii dhugde otoo beektuu na dhoksitee mana ishii na fuutee deemte? Eeyyen. Maaliif? Amma callisiitii waan sitti muka fana dhaggeeffadhu. Amma dhuguma akka ishiin summii dhugdee ciifte son sitti mee na wajjin deemtaa? Kana qofaa miti gaaffii kiyyuu deebisuu hin danda'u. Nan sobee? Kana buustee baasteedha sababa kana uumtee achi na geessu filattee? Eeyyen. Sababii ati uumte immoo baay'ee jaalladheera. Kana booda garuu akka ittiin deebine waadaa naaf galteerta miti? Isaaf hin yaadda'in. Ashuu? Dhaabadhu na eegime. Ashuu maal taate? Dhaabadhu jedhiime. Afachu maalidha wanti jiru? Si arginaan deeme? Eeyyen na dheessaamu. Maaliif? Isaanuun beeku. Kanaan dura wal beektu moo? Eeyyen an obboleettii isaati. Amma na waamuu dandeessaa? Dhimma cimaafan isa barbaada. Ashuu maal taate na eegi? Kenna. Atumti dhimma nama wajjin hin qabu kana gidduu deemuun sitti hafu ennaan maaliif didda? Maal jechaadha? Obboleettii keetiin nan jechaa jirtiim. Haa ta'u maal rakkatteeri ati? Si barbaaddii kottu haasuufsiisin jechaa jira bar. Tole, na baqachuun maaliif barbaachise? Ati na hordofuun maaliif barbaachise? Ana boontuudhaan obboleettii keeti. Nan beeka. Akkam nagaa jirtu? Nagaa galata Waaqayyoo. Atoon dubbattu? Maal dubbadhu? Nagaa siin jechaa jira. Nagaa miti moo? Maaliif callista? Naguma galata Waaqaa. Eeyyee akkas je'ama. Jedhee min nageenye moo? Maal taatee Ashuu? Akkasiin jedhama? Waan jedhamuuf waan hin jedhamne booda natti himta. Amma waan biraa waan haasoftan hin qabdan taanaan gara hojii koon deema nagaan tura. Hojii? Eeyyen hojiin deema jechuun koo amma kana si kofalchiisan seeniin. Dhaabadhu mee hojii kee hin qaqqabdaa. Amma na haasofsiisi. Kenna yeroo tokko qofaatti nu dhiisime ati. Tole. Maal turee dhimma ati na barbaaddeef? Dhimman si barbaaduuf waan dursitee na hubatteen se'a. Amma yeroo itti fayyadamu. Hojiin deema waan ta'eef haasaa keetti fufi. Isayyuu afaan guttatteetii hojii jettaa? Xinnuma isheen saalfattu? Biyya hattuun huruu dhiibee deemu keessatti hojjedhee of jiraachisuun koo akkamittiin saalfii ta'a? Hanna wayyuu hojii kee salphoo akkasii namoota dhibaa akka keetii kanaaf hannis filannoo gaariidha. Jireenyaaf aarsaa kaffaluu waan hin barbaanneef salphina keessa bu'aa barbaadu. Miti? Amma immoo dubbiin kee sadarkaa tokko waan dabalee sitti hin fakkaatu? Sadarkaa tokko qofa moo? Silaa gootee maafullee fudhattee nannaantu. Dhiifamu isaaf qophaa'aa miti ammatti. Afachuu yoomuma waan namni siin jedhu dhageechaati. Inni hanga ammaa si dhaga'ee nan fayyadne. Kana booda maal gochuufan si dhaga'a? Osoo gorsa namaa dhageechee silaa jireenya akkanaa kana keessatti hin kuftu. Gorsa keessan dhaga'uu dhabuun koo isiniin waan na miidhe isinitti fakkaachuu mala. Anaan garuu amma na fayyade natu beeka. Yeroo tokko tokko gorsa sin fayyadne dhaga'uun kisaaraa jireenyaa si saaxila beektaa? Osoo na dhageessee silaa jireenya gaaga'amaa akkanaa kana keessatti liqeeffamtu ture. Haa ta'u, ila jireenya koo keessatti rakkinas haa ta'u bal'ina, salphinas haa ta'u ulfina, waan na mudatu kamiifuu ani qophiidha. Nama biraa immoo hirmaachisuus hin barbaadu. Hirmaachisees ammoo hin beeku. Osoo akkas ta'ee gaarii ture. Nuti sababa keetiin hanga maqaa qaanfannu beekta. Waan qaanii hatee sinittiin hin galleem. Nan beeka. Hojiin ani amma hojjechaa jiru kanatti gammachuun qabdan ta'a. Ani garuu homaa gochuu hin danda'u. Hojiin kun anaaf filannoo sirriidha tole. Akkamitti akkas jettaa? Maqaan maatii keetii si yaaddessu? Na yaaddessinaanuun isaanitti ba'aa ta'urra jedhee saggoo isaaniitti irraa bu'uuf dafqa koo xurursaa jira. Xururfattee duute. Oromootu maal jedha seete? Ilmee eessatti argan? Dhaaba tambootti argan jedha. Jechicha beeka. Dhugaa dubbachuuf taanaan mammaaksi kun nama akka kootiif hin malu. Erga jettee haa ta'u, inni hubannaa keetti irratti hundaa'a. Ati akkamitti hubatteeyyuu? Akka gaariitti. Amma dubbii gatii hin qabne irratti yeroo gubuun faayidaa hin qabu. Otoo nagaa walitti dhaammannee gargar deemne maal sitti fakkaata? Nan deema rakkoon qabu. Garuu isa xumuraafan sitti himaa jiraa na dhaga'e. Waan kana dura natti dubbattee si dhaga'uu dide amma sirra deddeebitee natti himuun sin nuffisiisu? Ilaa hanga obbolummaan sitti himaa na dhaga'e. Hojii xixinnaa akkasiisan dhiisi. Dallaa koo keessaa kutaa natti dura keessa turte ammas lafa jira. Kootutti gali. Akka kana natti himuuf dhuftee beekama. Garuu hojii kootti qaanofta taanaan obbolummaa koo haaluu dandeessa tole? Sirriitti itti yaadi. Homaa itti yaaduun barbaadu. Kan akka galmee cufameetti ilaali. Maal?
Dallaa kootti deebi'ii na wajjin jiraadhu waan jettu kana. Maaliif? Jireenya bilisummaa qabuun jiraachuu fedhaan. Mul'ata koo malee kan namaa dhugoomsuuf miti kanan gara dachee kanaa dhufeef. Bifa kanaan waggaa 100 har'aattu mul'ata kee dhugoomsitu. Akkuma hawwiteetti duuta jireenya bilisummaa sanas hin argitu. Siif jireenyi bilisummaa qabu olaantummaa maallaqaa leellisaa garaaf bitamaa garba namaa ta'anii jiraachuu yoo ta'e eeyyeen hin argu. Hiree koo moositu murteessa miti. Jireenyi koo waaqa gaditti harka koo jirti tole. Akkasiidha. Qabeenyi kee ammoo suma fayyada. Tarii gaafa ati addunyaa kana dhiistee deemte ijoolleen kee dhaaltummaa argachuu malu. Ani obboleessi kee garuu achi keessaa qooda tokko hin qabu kana beekta miti. Ani hoo gaafan abbaa ta'u ijoollee koo maaliin dhaalchisa? Moo abbummaan naaf hin malu? Dubbadhu kaa ilaa yeroo tokko yaada ofii qofa namatti fe'urra namnis maal yaada jedhanii yaaduun murteessaadha beekta? Tole dhiifama. Ani jireenya kana keessaa akka baatuufin sitti dubbadhe. Rakkoon qabu. Yaada keetiif guddaa galatoomi. Nagaatti. Bilbila koo moo na jalaa kaasi. Waan si gargaaru kamiin iyyuu si faanan jira. Uff yaa Waaqayyo. Mucaan maal ta'eet akkas ta'e. Gurbaan kun hanga yoomitti as turaa garuu? Guyyoota murtoofneef jechuun koo guyyaa amma kanaatti as tura siin jechuu hin danda'u. Haa ta'u garuu firooma dhiigaa qabdu natti fakkaate. Oromummaa yoo ta'e malee waa biraa hin qabnu. Isuma qofaa? Eeyyeen. Akkas tanaan haa ta'u garuu nama dudduuba isaan beekneef olmaa akkasii ooluun barbaachisaadha? Nama guutummaatti beekuun ni ulfaata. Kenna dhalli namaa amala hedduu qaba. Kanaafuu namni tokko rakkataa fakkaatee badii yoo hojjete nama hundumaanuu akkas jennee yaaduun hin ulfaatu? Hojichi nama rakkates hin fakkaatu. Rakkinni bifa qabamoo? Jechuun koo namni rakkataan akkasumatti hin beeksisamu. Inni nama hundarraa mul'atu. Godaan isa dhibee keessoo isuma dhukkubsatutu beeka. Isa beekamu. Garuu turtiin keessummaa isaa osoo sirratti raawwate maal sitti fakkaata? Maaliif? Bellaacha ofiiyyuu hin qabdu dhagaattu wistii jedhan. Nutu rakkataadha. Rakkataa gargaaruun duraan eeggamaa? Nama rakkate gargaaruuf dirqama qabaataa ta'uu qabnu. Oromootu maal jedha seete? Namni waan qabu kenne doqnan jedhamu jedha. Kanaafuu rakkataa gargaaruuf sooressa ta'uu otoo hin taane nama ta'uun gahaadha. Haa ta'u. Waanuma kamiifutti yaadi. Ani ma beellaman qaba. Nagaan turi. Tole atis nagaan turi. Harmee homaa wanta harka koo irratti hafin jiruum uffatan uffadhee jiruu fi boorsaa malee. Amma namoota biroo biran jira. Hamman kireeffadhee ba'utti isaaf immoo qarshii na barbaachisa. Waaqumatu garaa naaf laaffise. Dargaggootuma akka kootii tokkoon argadhe. Rakkina kootti mannaan fuudhanii mana isaaniitti naan galan. Tole harmee yoo dandeesse hamma boruutitti naa ergi. Ati naguma miti maatiin qa'een hundi nagaadha. Tole nagaa naaf ta'e harmeeku. Nagaan naa ooli. Dhiifama nan ture miti. Lakki rakkoon qabu. Hiriyaan kee hoo? Beellama qaba ture har'a. Isaaf deemeem. Haa ta'u ati hoo har'a hojiin hin jiru? Har'a hojiin hin jiru boqonnaadha. Maarree har'a guyyaa guutuu wajjumaan oollaa jechuudha kaa? Eeyyee har'a wajjumaan oolla. Booda yoo sin rakkisu ta'e magaalaa kana keessa sirriitti na daawwachiista. Shakkii tokko hin qabaatiin. Atumti daawwachuuf qophaa'aa ta'e malee sirriittiin si daawwachiisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan gaarummaan kee humnaa ol natti ta'aa jira. Maal inni garuu gaarummaan akkasii? Waaquma nu uumetu gaariidha. Nutoo uumama isaa taanee akkamittiin hammaan? Dhugaa jetti. Amaloota akkasii kana akkamittiin gabbifachuu dandeesse garuu? Waaqaa gaditti maatii kootirraan naale. Haatiif abbaan koo nama gaariidha. Jireenya isaanii keessatti tasuma namaaf hamaa oolaniin beekan. Kan beela'e nyaachisuu, kan dheebotee obaasuu, isa daaree uffisuu malee tasuma namaaf daba oolaniin beekan. Maatii akkasiirraa dhaladhee akkamittiin hamaa taari? Maatii gaarii qabda dhugaa. Waaqayyo siif haa jiraachisu. Leela obboleessa koo. Kan kee hoo maatiin nama akkamiidha? Kan koos nama gaariidha. Abbaan koo lafa dhugaa jira. Waaqayyo isaaf haa araaramu. Harmee kootu na guddise. Hawaasni keessatti guddadhe hawaasa baay'ee namatti tolanidha. Haa ta'u gaariidha. Biyyi kee eessaa? Oromiyaa. Jechuun koo iddoon dhaloota kee eessa jechuu barbaadeen? Dhiifama obboleessa koo. An gaafii akkasii gaafachuus gaafatamuus hin jaalladhu. Maaliif? Gaafa guddattee iddoo geessu ganda itti dhalatte osoo hin taane biyya itti dhalatte waamsista beekta miti? Inni dhugaadha. Ani saasaaf hin kaase malee natti hin tolu gaafiin akkasii. Oromoo biyyan gaafatan. Maaltu akka na aarsu beektaa?
isa wallaalaan tokko tokko gandatti dhalate biyya koo jedhee faarsu kanadha. Kanaafin sin jedheem gaafa gaafii akkasii sana ol gaafattu obbolummaan gatii dhaba. Hunduu nama biyya isaa otoo hin taane nama ganda isaa barbaada. Dubbiin gandummaa immoo biyya walitti qabnu kana nu dhabsiisa beektaa? Dhabsiiseem kana caalaa moo? Otoo kutaadhaaf gandaan wal qoonnee duula walirratti labsinu faayidaa nuti biyya keenyarraa argachuu qabnu alagaan soorata miti? Warra wal nyaatu gidduudhaa waa nyaatu hin jenneere. Homaa miti. Kunis ni darba jedheen abdii qaba. Eeyyen akkasumatti abdii qabaachuudha malee homaa falli biraan jiru. Maal taanee akka sadarkaa akkanaa kana geenye beektaa garuu dhaloonni keenya ammaa kun beekamaaf malee beekaaf gurran kennan beektaa? Beekamaan keenya har'aa immoo baay'een isaa beekumsa hin qabu. Kanatu kufaatii har'a keessa jiru kana fide. Ilmi haadhaaf abbaa isaatti qoosu of kaltiin qabu. Uummanni hayyuu isaa salphisu ofiifuu salphataadha. Hayyuu jechuun abbaadha. Otoo hayyuu keenya dhageenye wal jala yaa'insa qabaanna beektaa? Isatu na aarsaam. Wallaalaan keenya tokko tokko gadi ba'eetu waan argee haasa'e uummata kana madaalchisa beektaa? Kan keenya dubbiidhaaf hin tolu. Dubbiin akka Hacaaluun jedhe sani. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya takka hin taane. Isa jechis gochis itti nafne. Waan garaa isaa hunda dubbatee dhalootaafis galaa kaa'ee deema. Kottu amma gara manaa adeemna. Tole.